السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya warra amata maayii isaanii gaggeessaa isaanii yuunivarsitii Haroomayaa Gandajeetee kunoo galatooma jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum wa rafa'a Allahu qadrakum. cufa keessanuu rabbii yaada muraada keessan isiniif haa guutu. Ajaa teessan taphacaa rabbii walitti isiniif haa qabu. Addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu. Addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu. Umurii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi isiniif haa kennu. Khayrii cufaatuu rabbi walitti isiniif haa qabu. Hamtuu cufaatuu rabbi isinirraa haa qabu. waan isin niyyatan rahiimur rahmaaniitu beeka akka isinii niyyattanii olitti rahiimur rahmaan isiniif haa tolu. gammachuu qabdaniiti rabbiin gammachuu tana isinirratti haa tursiisu. arra haasawni filattanis haasawa ajaa'ibaati. haasawa ajaa'ibaatti filattan yeroo eebifamtan fuudhuu feetan boo rabbii isin haa fuusisu boo akkasimi dardara Abdulqaadir eege micciiree gallakkise qofan ta'in amalee oo rabbii isin haa fuusisu boo amiin jettan moo lamiin jettan awoo qashqishummee dumbulloota ga rabbi isinitti haa qabu mucaan xiqqaanileen amiin jaawoo shamaraas rabbi haa heerumsiisu as keessaa ittiin affarree fiise ijoolleen jiisii eessa jirti gaafa duraa yuunivarsiitii keessatti walumaa fuudhan ta'amman tanaa sodaatota isin haasawa saniiti haasawa bareedaadha. Allahan jalla jalaaluhu wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun ji mallattoo tokkichummaa Allahaati irratti qajeelchitu irraahi isiniif uumuun lubboowwan teessanirraa isiniif uumuun azwaajan jaartii litaskunuu ilayha akka gara isinii teessaniifi akka gara isii teessaniif waja'ala baynakum ammas godhee jira jidduu keessanitti mawaddatan wa rahma jaalalaa fi rahmata godhee jiraaji kunis akka dubbii qabdanii xiinxaliitaniifi je mallattoo tokkichummaa isatti nama qajeelchiturra namni tokko yeroo baratee bakka tana gahe insha Allahu ta'ala dalagaa argachuun isaatis waa hin oolamu as biratti illee du'aayii bareedduu takkaan isiniif godha dalagaa dhuunfaa teessanii rabbi isiniif haa kennu. sanumaami ijoollee yuunivarsitii wanni caalu wartuun hin jiru being your own boss alaafii mataa keetii ta'uu dura taa'aa mataa keetii ta'uu wanni caalu hin jiru cufa teessanuu saniin isin yaawwa rabbiin san isiniif haa kennu. yeroo dalagaa dhuunfaa ta'uu gaata mootummaa ta'uu gizee xiqqoo callaa qabde lubbuun fuudhi jechuun isii waa hin oolamtu yeroo san akka hin nyaadhamne adeero akkunumatti adeemtu cufaatu laaltee bakka hin jirre akkan deemu tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكه المرأة لأربعين لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك جي دبرتين تكا وأفري في فودم تيجي أكا شريعة إسلامتي أدون تين أكا هذا دبرتين تكا وانما أفري في فودم تي بكتنتي إيرينيز بكما أفران تنتي قدم ديبارتمنتي تيسن نفلت تنازبرتيس بكما أفري تقدم ورّي أستاو شوفاتو dubartiin takka waa afurii fi fuudhamti tokkoffaa rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam maal yaame limaalihaa je horii isiitiif talammada bareedina isiitiif tasadaffaa gosa isiitiif afuraffaa
amantaa isiitiif fadfar bidaati diini taribat yadak milkaawii je saahibattii diinii san saahibuutti milkaawii yookaa harkite lafa haa qabattuu je akkana jechuun isaanii rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama abaarsa itti hin feene wanni itti fedhan daddafiiti yoo saahiba diinaa argatte maamalkachaa naqadhuu jechuu isaaniiti bi'abii wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhiirri bakka afuritti qoodamaa hin jenne warri duraa warra maallaqa laalu hin geenye waan fedhe isiin maallaqa qabaannaan waa dubbiin toltee jimaan qaalawee jira boo jimaa urata nu qamaasistii barsin jaa abootuni obbaleesoo ameerikaa jirti bar daayisbooraadhaa barja halkan guutuu qaaxiraa bula isii wajjichaatti godhu yoo dukkaana ispeerpaartii qabaattees sa'aat meeqa guutuu dukkaanuma isii kana dura daddabaraan siin jaa akkuma isa laaltuuf bar dipaartimantiin duraa warra kan warri lammadaa warra bareedinaati dubartiin takka bareedduma ta'uu isii qofatti yaaddawa inni hin geenye waan biraa yoo karaa keessatti laxmaadhaan isa dhoytellee hin geenye aboommaatti shuufaa siin jaa tana yoo laalte bar lafan laaltu bar siin jaateero hin geenyeen dipaartimantiin jarri kun warra maaliiti warra bareedinaati bareedinuma isiititti rakkata warri kaan warri sadaffaa eenyu warra gosaati aboo bar gosti isii obboleessoo intala damiinaatii bar siin jaa alayya hatamande abbaatu waa dubaay naggaadee noo koja obboleessoo ay tuni boo waan biraa fakkaatti gosa isii arabaa barja nooleedhaa barja shamara noolee yoo fuute obboleessoo maallaqa walisii qabdi isaan kun jaapaanii aaqiloota jeetitti hunnooti gosa malee ilaalu kofaltan boo bakka tana warri as jirtan nooleedha yaa noole quluseentuu balaa sadeen jara kan warri afuraffaa ammoo اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء الأطهار الأخيار ورا أفرفا تنرى نواغد ورا أمنتا انت لقب دولالة تججو والنفو دمتو أمنتا إسيتي في تنافي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ملكاوي إسي صاحبي صاحبتي دينا يوكا هركي لفها قبطوجي أبا سعودون تين أكم ولين جنة daddafiiti isii tana fuudhi jechuudha jee imaamu sana'aanin طيب الله ذرا tanaafuu nuti kana yaachisuu qabu maali yoo afuran isii walirratti argame waa dubbiin tolte bareedina ta qabdu horii ta qabdu gosti isii gosa guddaa gate amantaa ka qabdu yoo afuran nu argamte alhamdulillah garuu nuti kanu yaachisuu qabu amantaa qabaachuu isiiti dubartiin amantaa isitti jabdu ammas akhlaaqa gaarii ta qabdu wallaahi alladhii laa ilaaha gayru sammuu teessan ta'amata shan asitti injinarummaadhaan teeshina meeqa seente halkan duraa san qofatti obboleessoo rakkoo waan jaamte cufa irraanfattaan sin jedha halkan dura taarika bareedaa tokkoon si himaan taarika ajaa'ibaa takka gurbaan colleen takka شمرتي جولة تكاكاتا إتي أركت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث إمام مسلم سيئسا كيستي أوديسي طيب الله ثرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا مغولي إسيتين قناني داجي الرجالتون قناني إسيدا أمو المرأة انتلو داجي الصالحة غاري تتاتي ربي شمر غاري إسني فاكن قناني قدون إسي ملكين فدا يو جتنس جالو وانكي كإسلاما جارتي صالحة أركتشون ملك الراهي إسني في ماتي تسنو ربنا الدنيا في آخرت إسنها ملكس تاريخ غاري تاريخ بريدا كنين إسنينجي غافتوكو إمام الشعبي تو شريح القاضي رحمة الله عليه ما رحمة واسعة إسولي والقنم إمام الشعبي جتشون عالم سيدا قدوة تابعي دا صحابوتا هدورا علمي كري
مقهول مالجين إني سألي مقدّا ربي رحمته أقولوا في رحمة واسعة قاف إمام الشعب ينجرو نم تكو بيكا نمني أكا إسا ينجرو جي إمام الشعب تو شريح القاضي كان وجه والأقر رحمة الله عليه ما رحمة واسعة إمام الشعب تو شريح القاضي كان قافت مالجين جرو ماتي تيتي والإنجراج جرتو أكمي جي قافتين يروكنا شريح القاضي مالجيني أني وركي يولين أمتا ديدمي والإنجراج أمتا ديدم سنكيستي وان جارتي تيرا نمو فتشيسو تكا أرغيهم بيكو جين أمتا ديدم وججراتي نجتابو أكنا جي تكا وان إسرا نمو فتشيسو نأرس تكا أغريهم بيكو قال وكيف ذلك أجائب تتي أكمت جين يا نمنا جنن غاف جارتين تيا منا كينيا نتي أولسنتون بريدنا إسي بريدنا أدى تكاهن أغر رجي نما أكسيتي بريد يرون إسي أغرو ربي كيافين جل جلال ربي صلاة شكريتين صلاة قبا جيدتين صلاة هددجي يرون صلاة هددج ركعة لمن صلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يرو جو إسينس إسدوبا هددتي ترتي سلامتا إني سلامت الرتي إسينس وجي سلامت يرو كنا حركة إسا إركا يوفد دليدو يرو هاري منا في الدون مكينة هاري يرو بدتوس يرو بزنس هاري توكو إيغل وفدمتوس جارتي تيتيس يرو هلكن درا والأغرد متى إسي أسقوبا كايته يا ربي أن خيري إسي تنسكردا همتو إسي سينين تكفما جتشو قبدان سنة راهي إني أمانتنا يرو أكس قد وفدمو dhaabbadhuu jetteen lafarraa itti ol kaate alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa asahaabii ajma'iin wa baad jetteetiti khutubaa itti qaraate innii imra'atun gariiba aniin tun intaloo keessummaa takka ani waan ati jaalattu sin beeku waan jibbitus sin beeku jetteen atiin kun gosa keetirraa tafeete filattee fuudhuu ni dandeessa turte anis gosa kiyyarra nama daalu heerumuu nin dandaha ture garuu allahan jalla jalaalu anaa fi ati walitti nu fidee jira yoo na waliin jiraatte nagayaa wajji haa jiraannu yoo nan feene ammoo ow tasriihum bi ihsaan nagayaan nagad lakkisii anaa fi atiifuu rabbiirraan araara gaafadhaa jetteetiti teesse obboleeyyan kiyya guyyaa aruuza isaa jaartii namatti khutubaa garaatu dhageessanii ni beektanii antiyya waanatti hin qaraaneen sin jaadeeru kaniin taarika kana hoggumee qahimeefillee hakaa beekigaa khutubaa nan qaraasistu naan jette abshiriin jeenaati akkuma isiisan ta'e insha allah anis akka isaa kanaan sii ta'a yeroo kana shurayhul qaadiin maal jee imaamu shaabiidhaan rahmatullaahi alayhimaa rahmatan wasi'a yeroo sanitti خطبتي أكان هاجم نغوتي أنيس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد جين والنعت أمانت نجدت يو إتي هجت قودكيتي جين يو إتي هجن أمو رقا ستتها إيقا إسيتو جيمكم رقا ستتها جين أني وان أكناتين جالد وان أكناتين جالد وان أكناتين جب waan akkanaa hin fadhuu jeen yeroo kana ammas isin maal jetteeni haya ollaa keetirraa eenyu mana kee akka seenu feetaa jettin warri abaluu yoo seene rakkoo hin qabu haya ollaa kee naaf himi warri abaluu nama gaari warri abaluu nama hamaadha jee himeef eegana ammas haya ani yoonin maatii tiyya ziyaaraa godhe hooyi wayi kophaa isii ziyaaraa goti jarsaa fi jaartiin walumaanii ziyaaraa godhanga aqilalla cinaa dhoyte beeke rakkoo hin qabu garuu soddooleen kiyya akkana hifatan hin fadhan malee jiin eegana walitti himatanii jiranii waan fadhanii fi waan jibban cufaatu halkan sanirraa umrii tiyya gammachuu hin agarreen isii wajjin halkan gammachuu dabarse guyyaa tokko qofa na mufachiiste
guyyaa sanuuhu badinti tasiitii miti badinti yaa jee Allahu akbar awota akkana rabbi isiniif haa kennu boo شريح القاضي بر درس عمر بن الخطاب في علي بن ابي طالب بر رضي الله عنهما نما نورمال تو سيتنيني amata diidam wajji jiraanne takkaa nama faccistee hin beeku maaliif jaarsaa fi jaartii saraahaa dhugaasan walitti baqeessu obboleessu ushururuu waliin godhin dhugaa himin ittiin kijimin waan hin dandeenye waan akkanaatiin sii godhaa hin jeenin adeero waan hin dandeenye cufa seentee siifi qabatti beeki nootii sii qabatti sammuu sii keessatti guyyaa tokko gaafa bahu jettee laal siifi baasti obboleessu guyyaa akkana jettee waan akkanaan goone guyyaa akkanaa waan akkanaa jettee waan akkanaa naaf hin goone ka irraanfattuun seen amma shamara na gaafadhu obboleessu ani rahmata rabbiitiin wa rabbil ka'abaan sinja guyyaa takka jaartii tiyyatti qaldiidhaaf itti kijibee hin beekuun sinja obboleessu maal jette guyyaa takka ni siin taatu qaba musha ana daa'ii maarree miti bar annama dhiirummaa kiyyaan boonu namni dhiirummaa isaatiin boonu hin kijibu maalayyaa annama mu'mina ifin joo kalli baali isaa dhugaasan walitti himnaan tolte gaalal filannoon tolte nagaya arkate guyyaa san guyyaa halkan san wal agaran bar waan akka ammaan tanaa samirratti deemtu teenya ta musalliba zamana kanaa tanaas rabbi nurraa haa jijjiiru sooshaal miidiyaa irratti dibta gootu ta sooshaal miidiyaa irratti wal barte sooshaal miidiyuma irratti gargar baata beeki ammas achirra wal bar achumarra dhumte boleessu intaloo takka yoo jaalatte si fuudhuun fadhaa yoo jetteen isiin wanni siin jettu nagaya yoo taate abbuma kiyya dubbisi siin jetti ka atis dhayxeetuma kallattiin manatti dhayxee gaafattan ka bakka tanattis imaamu nawawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kitaaba isaa al-adhkaar waa'ee dhikriitii haasawu ulamaa'iin kitaaba san jaalachuu keessa maal jaan bi'iddaar washtari al-adhkaar mana kee gurguriiti kitaaba imaamu nawawi al-adhkaar ka jedhamu bitadhuu jaan achi keessatti fide yeroo ammaan takka intaloo takka jaalattanii isii san fuudhuu feetan manguddoo ergachuu dandeessan yookaanuu lubbuu teetiif dhayxee ifiif gaafachuu dandeessaa je onni akkasii ni qabdanii agam jettan isin kaameeraan isinirra hin jirtu sodaatina suufa uffattanii zazannaxanii teessan anaatun zannaxaniin agartuu boo anuu maal taate kalli baala hariifaan siinjaa baran adeero ganda darasaa gizeen dhaqu mudawwaraa fi imaamata ajaa'ibaa uffadheetiin dhaqa ijoollee yuunivarsitii gira gizeen suufa ajaa'ibaa uffadheetiin dhufan agartu kalli baala agam jettoo awu bakka tana deebisaa gaa dhugatti manguddoo ergattamoo lubbuuteetiif dhayxee dubbistu manguddoo ergattamii ani waa manguddoo waan erganne boo gaafa kiyyaa dhageessanii miti hin dhageenye mee warri dhageessan orobbii yaadaa muraata isiniif haa guutu anoonneen tiyya onnee leencaati yar oye sodaattuu seete yeyyiina seete waan lakkii tanaas maal taate umaa manguddoo ati taatee ni jiraami akka ati feetutti gaaboo sirraa buqqustee dem sheekootii hariifa isaan itti ergadhu yookaan ammoo lubbuu teetiif dhaquu ni dandeessa hangaafa kiyyaa lubbuu kiyyaaf hin dhaqe warra sawwaan hin beekuu yara silaa ganda biraa ta'e hay mucaan kun daffaarraa hay manguddoo dhiisee lubbuu isaatiif dhufaan hanjaanii bar akkas jaagaa namni keenya akkas jaa tanaafin anuu ganda san seeniin sin jaa obboleessu fadfar bidaati diini tarribat yadaak hin jenne eegaa silaa warri biraa rakkoo nana qaabaraa deero ayyaa aqila ta'uu qabda kunuma ciinsii uffattee deddeemta akkas ilaal manumatti dhaqiif warri sii dhaqu san khutubaa godhuu qaba inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ayata imamtichi yeroo guyyaa jum'aa khutubaa qara'u hin jiru ta istiftaasan san qara'uu qaba itti yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha haqqa tuqaatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إيغنا سورة النساء ساركفته إيغنا سورة الأحزاب لما وجر جرت گئے سنبود مال جانی سنیف اما کبجم تو تیسن جالتم تو تیسن گیفتی تیسن ابلیتی انتلا ابلو گربا کینیا ابلو علم ابلو تیف
akka nuu kannitanii fi isinii dhufne yoo nuu kannitan alla magantan nuti jennu san jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum yoo nu diddana ammoo gidee teessan ni qeeballaa jechuu qaban eenyututu akkana jeemee tana kaardii nama gunnuuf waan hin ammaan tana anjee kana kaje ani waan hin lubbuu tiyyarraa isinii kan nun jiru bara waa hayyuu raga ni beeytanii mi haasawaa kiyya agartanii jirtanii bilaal obboleessa isaa waliin radiyallahu anhuma gaafa ansaaroota irraa fuudhuuf deemu isaan lamaaniituutu dhaqee gaafate akkana jedhaniin yoo nuu kannitan alla magan yoo nu dhorgaddan ammoo gidee teessan isiniif qeeballaa jennaani manaan nama dhufe nama rabbi sodaatu saahibticha guddaa kana kadidan way isiniif fakkaata awoo caariu jeen gaafuu harkadhu jeen mu obboleessa awoo isinis tajaalattan warra dhabu rabbi isin hin godhin akkasi manumatti dhaqiif laal manumaan dhaqiif malee waan hin jirre karaa hin jirre yoo deemte qalbiituutu si caba fireentiidhaanin deemaa yoo jette yatashaalla mircaa kamaxaa anni jaggaram sin jettee kabiraa jala sii goote gaafa san qalbiin na cabe jetteetiti waa hunda dhiistaan sin jaadeeru jaalannaan manuma abbaa isii dubbisi allahan jalla jalaalu yoo waan akkanaatiin dhuftan warabbil kaaba qalbii naman cabsu aboo rabbiin qalbii sin cabsee ni beeka awoo ni beeka istaayila isaatii miti jalla jalaalu rabbi manumaan hin deemin ta girgiddaatii fi marreessan hin hayyaminiin sin jab nurraa fokkotaa wakkam jettabo nuti muslimaami kallattumaan akka feetu lubbuu kee yoo onnee leencaa qabatte yookaan ammoo manguddoo si wakkaltee sirraa warra buqqisuu danda'utu jira miti isaan yoo sanirra caalaa sheekootii masgiidaa kabajamtu isaan yoo ergattan irra bareeddu akkas godhu